Ani nama untuk Afifah tahu kamu? Nama tu kau gak jalan tu bisu narami. Kau bulti berbade. Nama tu bisu narami. Wajib nasa unis orang kau. Bulti berbada. Wajib nasa unis orang kau. Akka fete tu jasa unis orang kau. Wani kaisar orang kau. Wani ada hasil itu sul wana kal. Yo halatti bultii fuuldura jaarratan irratti haasaitan kana irratti haasaitan rakkina takka illee hunqabu CBC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha. Kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira. CBC kophaa waliin bahuun khalwa niqaa walirraa hin qabdu waan ta'eef jecha khalwaan jaanii shari'aa wanni dhorkitu khalwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasaitanii haala fuulduratti bultii teessan jaarratan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Kurti kota kogizee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasofitanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiinis yoo nifi waan balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemutti wajjin haasofuu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal. Magaalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan moo kabiraa kan jiru amma viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetii fi haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma deemsi tokko rifeensa dheeraa jaalata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu? Dubartiin takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaa'imatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbir danda'ama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun ifin dhuunfatti illee akkanatti laallachuun hin danda'a. Rifeensa naa siin joo naa deebiste Allahu akbar jaa warrees jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kan guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo waan ishee nama saalfachiisu tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gadhiisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifaafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifaafuun gaarii miti. Lagi nuti rifeensi nugaa fuulaa fi rifeensi nugaa galatoom ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay tana gaafii walitti deebistee jirta mee ustaas eega akka yuunivarsiitii bee bultitti seene laal nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaasni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah ogguu baratte waan hunda pilaanaan keessa amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaas Abdurrahman yookiin injinar Abdurrahman? Akkasuma naafiyaatii mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun daddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifneen ta'a. Deem baadiyyi jechee naan jette booda ati kophee wayii biyya kana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee waliin dhufne na yaachisirra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya diini taa'ee gaafa achi dheetee biyya tiyyaan naa rabsi taa'ee warra keenya wayii naa rabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu
namni tokko ifaa gisuma duraa kana warqiidha dachii namni warqiidha nuti warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dibee ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri keenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mututa. Obbo Shantam karaa kanaan rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya waggaa dheeyte. Dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan bichitti citaa haammanneet citaa rarrafa. Asumatti wadalaa harree hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti faceessatti. Ganama lafa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bule kana harta. Siini taatii kanatti. Biyya sana waggaa dheetu inni ana rabsitaa siif taatee biyya akkasitti daladhe. Walii galli gaa naaf ta'a. Iseen fuudhee ganda keenya geessu. Gaafa egaa wal fuune booda haanee ganda hojii dheenu. Ammeenyaa fi akkaan sammuu keessa qarreessisan hofuufis qophooyte. Ganama lafa ol kaatee yoo itti faltii re'eetii fi faltii harree kana mana keessaan harree namni tokko ni harta. Faltii harree san hunda haruufis qophooytee akka namni itti hin kofalle qophooytee kaatee dheeyte jechuudha. Isee dheeytu garuu ganda keenya nuti mana qorqorroo kibbii qabna. Kibbii beektaa biyya keenyatti qadrii qabdi. Khushinaanis adda akkuma magaalaati mana keenya katasaa. Waan barbaachisan ni dhabdee. Barbaadde dhabuusisan ammoo silaa akkasi fuula dura sammuu keessa kaa'uu baadhee hoggaa dheeyte meebii sammuu isii keessa waan biraa uumama ta'a. Kana hunda hojii siinii taa'ee gaafatee naaf ta'a. Jannaan walii gallee amma kun ammaa yoo rabbi jee garaa mataa sagaleen taanu. Maashaallah. Guyyaa tokko jecha takka lafaan hin deefane alhamdulillah ganaalee rabbi haa tolchu. Yaa rabbi jaartee kana maashaallah. Amma walumaa gala ijoollee sadii hojii qabu. Maashaallah. Maashaallah. Barnoota isiinis yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifamte waa'ee fayyaa garaatee doktora. Wanneen maasarsi illee dheengadda kuma dargite hojii furanne gara barnootaatiinis gara barnoota shari'aatiinis nama barnoota shari'aa sirnaan beeku umriidhaanis ijoolleedha waliif galuu dandeenya nuti hundinuu maashaallah gaariidha jeetii yaada. Maashaallah. Ammallee rabbi umrii isin haa dheeressu. Du'aa godhaaf warra jala jirtan ammallee ilmoo gaggaarii ilmoo abbaa fi haadha caaltu rabbi isin haa hannu isin hin jenna umrii nu dheeradhaa. Fayyaa nuta qormaata jaalalaati no ustaaziin qormaata jaalalaa qopheessee haadha manaa isaatii asseetti goote akkasitti isinis qormaata akkanaa qopheessaaf haadha manaa teessanii fi egaa karaa bultiitiin kana fakkaata. Ustaaza gaafii takkatanii jidduun si gaafachuu baadeessumaanuu dhiyoon tana osoo ijoollee saahibaati wajjin osoo haasoinuuti iskiriin sheer naa godhee osoo jaaffeetuu wajjin laalluuti makiinaan gaafa amata afur shan dura makiinaa takka ture makiinaan tun injinar Abdurrahmaanii nuun jee ture
bara kamitti makiinaa jalqabaa haa qabatte gaafsanii makiinaan kan ta'e yeroo pooto irratti ilaalu makiinaa bareedduu ta'e sa'aatiin hundee ture. Makiinaa bara kamitti haa qabatte ustaaz? Wallahi amma bara torba dura ni ta'a. Amata torba dura makiinaa Torba dura. Bara torba dura ni ta'a. Alhamdulillah. Yoo mana keessa walii galtee jiraattu wanni hundi walumaa deemti malee gadi hin deemtu. Wanni guddaan mana keessa khilaafni jiraachuu dhabudha. Wanni inni achiin nu geessanuma jeetii yaadu. Mana keessa walii galtee jiraachuun namni tokko ganamumarraa hoo haala jiru sirreeffatee hojii deemuun dhugaa jiru walitti inni hojii deemuun waan bultii keessatti illee gara odeessii ofirraa jechuudha. Mashallah. Ustaza akka university baateen hojii ta mootummaati istiilanga ammatti hojjechuu jirta moo hojii mootummaa injiinarummaan eefa eebbifamtee hojjette moo waan hojii dhuunfaa hojjettuutu jira? Ani waan isa ajaa'ibu guyyaa yuunivarsiitii irraa bahee kani boru eebbaqiyaatiin ganama Dirreedawaa seene. Guyyaan boru eebbaqiyyaa har'aan tana gandee aruusaa qophaa'aa jiran. Ani ganama subii salaatee waan aruusitti huccuun bibbitanii fi waan warri soddaatiif waan tokko tokko waan gurguranii jira waan san isaaniif ergee isaan hundinuu mana isa aruusa godhaa jiran manni lachuutu aruusa irra jira. Warri firaa fi haaliin saahibban magaalaaleen haa galatooman warri dargaggoonni magaalaa Wadaay, dargaggoonni magaalaa Kombolchaa akkasuma magaalaan Aramayaa, dargaggoonni kun shamarran isaaniitis qobboo wal jaaranii dhufanii turanii. Manni lachuu afaan gubbaa namu waan qabu fidee dhufa Wadaay kun jima qabanii sanuma fidanii waan gama san ilaalchisu isaaniif fixee Kombolchaa kun isaaniif fixee aruusa fayyaa. Manu bitu hundi asii yaa hojjete an garuu ganama kana qayeeti gadeemu. Maaliif? Waan isaanirraa irratti kana tokko tokko jiru moobaayil baankiingii isaanii ergaa fi jijjiigaan deemu. Maaliif? Teeleetu beeksisa tokko baase. Namni hojii barbaadan hojii kana qabxii kana qabdan kottaa jetteet beeksisa tokko baaste. Beeksisa san dorgomuufiin jijjiigaa deemu. Agandee aruusa jiru. Ganda ko. Gandee burganama aruusa bar. Haya. Jijjiigaa deemee formis guutee dorgommii sanis dorgomee dorgommii xiyya fitadhee qaxita gara manaatti galgala gala jechuudha. Bakkaan deeme nam takkaaf hin himne dalagaa xiyyaaf dorgomeetiin deemee fuudhee guyyaa ana haree fuudhee arra Dirreedawaan teeleen ammas beeksisa baaste. Osoo nama takka deemin ta'eetuma gaa aruusa mana bisee ka'ee dhaqe. Dorgommii kanas. Dorgommii kanas dorgomee sanis fitadhee deebi'e. Haa ta'u akka carraa tahee jara lachuu irrattuu naaf hin milkooyne. Sanis Somaalee fi Oromoon jijjiigaa sanis isaan wal lolanii cin dubbii isaanii akkuma tattaate. Walirra Dirreedawaa tunis beekoniin hin dabrini tahee waan ta'e hin beekan naaf hin dabarre. Hojii mootummaa gaafa lamaan kanaan mokkore gaafa sana. Achi booda hojii dhuunfaa fayyaatti seenee hojii dhuunfaa fayyaa gara adda addaa ta'een hojjedha. Achi booda hojii hawaasaatiin hojjedha. Mata keenya akka Somaalee irraa buqqee qubsiisuu waan adda addaa kana hojii hawaasaa irratti xiyyeeffadhee kan hojjechaa ture. Ani waan isiin irraanfadhe. Dirreedawaatti galuun qaba jechuu mana kiyya jireenya kiyya Dirreedawaa godhachuun qaba jechuu osoon high school baradhu ijoollee irraa gara shanii furdaa singeen ture. Waan saniin dachii shaniin bitadhe. Osoon high school kana. Osoon high school garuu qarshii ijoollee irraa furdaa saniin dachii shaniin bitadhe. Gaafa san dachii qarshii 500 bitatta qarshii 1000 bitatta. Qarshii 500 bitatta booda tanarra. Qarshii kanaatiin harafa magaalaa irraa dachii shaniin bitadhe. Dachii shanan immoo magaalaa rakka.
Oh, oh. Hoggaan amma takkaffaa yuunivarsiitii deemu amma mana jaaradheetiin jira. Kaaree kuma takka irratti. Wanni hundi qabeenya qabaatanii osoo ta'in kaayyoodha. An asii galuun qaba. Nama asiif duubaan qabu. Ifi jireenya kiyya fooyyeffachuun qaba waan hin yaaduuf. Haala kana mijjeeffadheen ture gaafa sanuu jechuudha. Sona iskul qarabu. Kanaaf dalagaa mataa kiyyaa garii dachiisan hojiisan fa'aa gurguree as Finfinneedhaan hoggaan bultii seene booda dachii garii dachiisan gurguree asii Finfinneedhaan bitadheen ture. Makiinaadhaanis lafuma san fa'aa garii gurguree makiinaadhaanis irraa bitadheen ture. Waan tokko jireenya mataa kiyyaa kana fi dhiibuu qaba. Warra keenya keessa namni hojii dhiibuu hin jiru. Hawaasa keenyaas nama hedduu karaa magaalaa kana fiduu kan danda'u. Anuma malee hiriireen biraan jirtu jechuun waan hin beeku. Isaa baalatti yaadan ture. Diin barattuu. Hanga ammaatti hin deebine dalaguma mataa kiyyaa dhuunfaa hojjedha. Dhumarratti bara sadan dabre kana keessa akkuma beektu naaf Jamaal Aliyyiitii fi hayyoota nama hanga takkaa hojii walii gallee baankii raamsadhamnee turre hawaasa keenyaa fi waan hawaasa keenyaaf daleen irraa guddoo jeetii yaada. Baankii tana keessa deemurra baankii tana hawaasa keenyaaf keessa teenyee gisee hunda waa daleenee nama kanneenee biraa galuurra waa hedduu dalagaa ture hawaasni keenya dalagee nama kanneen biraa galee hasaaraa ture. Daleenee nama kanneen biraa galuurra keessa teenyee nuti warri duraallee calloo isii qabu alaamaa dhaabneef qabnu kun keessaa galuurra jennee ani diinagdeenis akkaataan jireenyaattis oduma isaa bara namijjaa jiru baankii keessatti hafee amma gama tokkoon baankii ramsiisni dalagaa akka hojiidhaatti jechuudha akka hojii bileetti hojiilee dhuunfaa fayyaatis gara hojii 3-4 ni qabu. Wow. Hojiileen paablikaati moo piraayiveetiidha hojiileen kun? Paablika moo piraayiveetiidha moo? Ani teelee hojii waan hin dalagus ni qaba. Akka dhuunfaa fayyaatti teelee hojii na yommuu baafadhe waan hin dalagus ni qaba. Akka magaalaa kana keessatti istuudiyoo mataa fayyaas ni qaba. Akka istuudiyoottis ijoollee nama hedduu leenjisee ijoollee sanii wajjin waan hin dalagu jira. Travel agencyidhaas ni hojjedha. Umraa fi kanaanas jechuudha. Hawaasa keenyaaf kunis gama takkaatti gargaarsa. Namoonni umraa deemuu barbaadan reedduu goota amanamtuu dhabuudhaan kan rakkatan hawaasni keenya tajaajila gama hedduu nurraa barbaada. Gama kanaanis travel agencies agreementii suudii deemee warra dirjitiilee suudii wajjin agreementii godhee waa'ee umraa irratti isin hojjedha. Gara baankii raamseenis ni hojjedha. Hojiilee gara biraatis jirti. Maashaallah. So karaa umraa fi hajjiitiin namoonni keenya amantummaan karaa keessaniin tikeetaa fi waan hunda xumurachuu ni danda'a jechuudha. Waan akka amantummaadhaan ni xumurtaniif jechuudha. Maashaallah. Hawaasni 2000 as keessa jirtan warroonni faamilii teessan ifiifillee umraa dhaquu feetan warri biyya adda addaa jirtanii faamilii fira geessuu barbaaddan Ustaaz Abdurrahmaan qunnamuudhaan yookiin wallu qunnamsiisuu yoo ta'anillee anillee walis qunnamsiisuu ni danda'a. Amantummaan osoo waan takka isinirraa waan ta'initti faamilii maatii keessan geessuu ni dandeessanii. Maashaallah Ustaaza ammallee rabbi irratti isin haa dabalu. Egaa diin murannoon diin abbaa kee gammachiisuu fi diin barachuuf kan kee firiin ishiin sii baaste gartee waan bareedaa waan namaa fi rabbilleen irraa gammadu biizinasa karaa halaaliin sanii walitti sibante jechuudha. Walumaa galatti. Inshaallah. Maashaallah. Tole karaa gaafiilee itti aantutti egaa daawwattoota keenya sagantaan akkuma dura isin jee sagantaa dheertuudha ammallee sagantaan hin xumuramne har'a xumuratti achi dhiyaachaa jirra. Ustaaza yoo bishaan isin bira jiraate fa'aa afaan qullaa isin dafnee dhugaadha bifa monofolchaa yoo dandeenya dafnee xumurra inshaallah. Hawaasnis warri as jala jirtan hedduu galatoomaa sa'a dheeraa kanaan waliin turuu keessaniif sagantaan ammallee akkuma itti dhufetti jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaadha. Tole Ustaaza gaafiilee takka ammallee yeroo ammaan tanaa eefa keessaafuu miidiyaan babal'atee booda sheekotiin warroonni ilmii qaban warroonni diin qaban even warroota sheekota mana keessa ta'anii ilmii barsiisan yookiin ganda keessa ta'anii ilmii barsiisan caalaa sheekota yookiin nama xiqqishuma ilmii qabu ka feemasaa ka sooshaal miidiyaa qabantu irra hawaasa birattis tahee namootuma biraa sheekotuma biraa birattu irra dhageettii fi fudhatama qaba. Waanuma foloora qabaate qofaaf
yoo xiqqeeshoo ilmi irra qabaate sheeka gurguddaa ganda keessa jiru fi imaamoota caalaa jara kanaaf irra fudhatama qaba hordoftoota waan qabuuf. Wanni kunoo maaliif ta'uu danda'e akka keessanitti ilaalchi kun ilaalcha akkamitti fakkaata? Gaaffii bareedduu gaaffii ajaa'ibaati. Namni daa'iin namni diin nama yaamu tokko fadaawaa godhu sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun qaba badan. Sooshaal miidiyaa dhiyaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu qaba. Ana akkasitti naman.